Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu hordoftoonni Abdii Akaadaamii nagaa keessanii. Ani barsiisaa Jamaalaan kan jedhama. Barsiisaa afaan Arabaati. Arabiffaa afaan Oromootiin barnoota jalqabuu keenya ni yaadatama. Kallattiimaan gara barnootaatti osoo hin seeniin duratti chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatina. Yoo maatii taatan ammoo maatii keessaniif yookaan obboloota keessaniif share gochuu like gochuu hin dagatina. Kallattiimaan gara barnootaatti seenu nu faana ta'a. Kutaan lammaffaa of ibsuudha. Egaa of ibsuu keessatti self introduction yeroo goonu yeroo of ibsinu maal keenya irraa jalqabna? Maqaa keenya irraa jalqabna. Maqaa keenya immoo yeroo jalqabnu Arabiffaan maal jenna? Ismii jenna. Ismii maqaan kiyya jechuudha. Maqaan kiyya fakkeenyaaf Gaaddisee yoo taate ismii Gaaddisee jetta jechaadha. Ismii Gaaddisee yookaan ammoo ana Gaaddisee. Asirras ni jira laatiniinsa. Ana jechuun ani jechuudha. Gaaddiseen jedhama jechuu barbaadde ana Gaaddisee. Ana Gaaddisee. Ismii Gaaddisee. Maqaan koo Gaaddisee jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf ani of ibsuu yoo barbaade ismii Jamaal yookaan ammoo ana Jamaal. Ana Jamaalan jedha jechaadha. Bakka Gaaddisee jiru kanatti. Ismii maqaan koo Jamaal. Ismii Jamaal. Ismii Tolaa yoo taate ismii maal jetta? Tolaa. Ismii Tolaa. Ismii Gaaddisee. Ana Tolaa jettanii bifa kanaan maqaa keessan ibsachuu dandeessu. Nittaanu iddoo irraa dhuftan fakkeenyaaf iddoo irraa dhuftan ibsachuu yoo barbaaddan ji'tu miin Itoophiyaa. Biyya Itoophiyaa irraa yoo kan deemtan ta'e eessarraan dhufeettu? Ji'tu miin Itoophiyaa. Biyya Itoophiyaa irraan dhufee jechuudha. Ji'tu miin Itoophiyaa. Ani kanan dhufee Itoophiyaa irraati. Lammummaa keessan ibsachuu yeroo barbaadan ammoo ana Itoophiyaa. Ana Itoophiyaa. Ana Itoophiyaa. Yoo dubara taatan ana Itoophiyaa jettu jechaadha. Ana Itoophiyaa. Yoo dhiira taatan ana Itoophiyaa. Itoophiyaa kan jettan. Ana Itoophiyaa. Ani lammii Itoophiyaati jechuudha. Ana Itoophiyaa. Ani lammii Itoophiyaati jechuudha. Inni kun egaa afaan Oromootiin ani lammii Itoophiyaati jechuudhaaf afaan tokko fayyadamna jechuun dhiiraafis dubaraafis sanumadha jechaadha. Garaagarummaan qabu. Arabiffaan garuu garaagarummaa xiqqoo qaba. Innis maalidha? Dhumarratti yoo dubara taate Itoophiyaa yaa kan jettu sana Itoophiyaa jetta. Yoo dhiira taate immoo Itoophiyaa jetta. Itoophiyaa. Garuu iddoo kanatti wanti irraanfatamuu hin qabne yaan jabaachuu qabdi. Jabaattee dubbifamuu qabdi jechaadha. Yoo laafifne ani biyya Itoophiyaa jedhamtuudha jechuu taa'ee isaa hin jijjiiramu waan ta'eef jabeessuu hin dagatina. Ana Itoophiyaa yeroo jettan yaa yeroo jettan jabaatee dubbifamuu qaba. Dhiiraaf ammoo ana Itoophiyaa jettu jechaadha. Inni kun maal gochuudhaafidha kan itti fayyadamnu? Lammummaa keenya ibsachuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechaadha. Lammummaa keenya ibsachuudhaaf maal goona? Ana Itoophiyaa yoo dhiira taate. Yoo dubara taate immoo ana Itoophiyaa jetta jechaadha. Ana Itoophiyaa. Nittaanu umurii keenya ibsachuudhaaf. Fakkeenyaaf umurii keenya ibsachuudhaaf maal goona? Umrii jennee jalqabna. Umrii. Umuriin koo jechuudha. Umrii. Fakkeenyaaf 21 yoo ta'e waahid wa ishruun. Wa ishriin jechuunis hin danda'ama. Wa ishruun jechuunis hin danda'ama. Isa yeroo lakkoofsa barannu duratti kan ilaallu ta'a. Umrii waahid wa ishruun. Umrii waahid wa ishruun. Umriin koo 21dha jechuudha. Umriin koo
digdamii tokkodha jechuudha inni kun. Egaa 22 yoo taane yoo umrii ithnaan wa ishruun salaasa wa ishruun 23 fi kanaan lakkoofsa yeroo sirriitti baratan sana umurii keessan bakka buuftanii shakaluu dandeessu jechaadha gara barnoota keenya fuulduraatti kan itti deemnu ta'a. Inni itti aanu ana lastu mutazawwija sadarkaa gaa'ilaati of ibsuu keessatti. Ana lastu mutazawwija. Ana lastu mutazawwija. Dhiiraaf afwan dubaraaf mutazawwija kan jedhu. Dhiiraafoo lastu mutazawwij. Ana lastu mutazawwij. Ani hin fuune jechuudhaaf dhiirri maal jedha? Ana lastu mutazawwij. Dubaraafoo ana lastu mutazawwija. Hamma lastu jettu sanatti lachan isaaniiyyuu jechuma wal fakkaataa fayyadamu. Kan isaan jijjiiran maalidha? Mutazawwijaa fi mutazawwij kan jedhu sanadha jechuudha. Dubaraaf mutazawwijaa jenna, dhiiraaf ammoo mutazawwij kan fuudhe, dubaraaf kan heerumte jechuuf mutazawwijaa jenna. Jecha kan biraa shortli yookaan gabaabumatti ana azib. Ana azib. Ana azib. Dhiiraaf jedhamni kun. Dubaraafoo ana aziba. Ana aziba. I am not married yookaan I am single jechuudha inni kun. Karaa kan biraa. Ana azib. Dhiiraaf ani hin fuune. Dubaraaf ammoo ana aziba jechoota lamaan kana filannoo lama qabna jechaadha. Ani hin fuune hin heerumne jechuudhaaf optionii lama qabna. Isaan kana lamaan keessaa filannee fayyadamuu dandeenya. Tokkoffaan ana lastu mutazawwijaa yookaan mutazawwij kan jedhu kana. Ana lastu mutazawwijaa yookaan mutazawwij kan jedhu kuni filannoo isa tokkoffaati. Filannoon lammaffaa immoo ana azib. Ana azib. Ana azib. Ana aziba kan jedhu kun isaan kun filannoo isa lammaffaati jechaadha. Egaa namni hundumtuu hin heerumne yookaan hin fuune hin jedhu inni kaan immoo hirumeera yookaan fuudheera ta'uu danda'a. Inni hoo maal jedhee ibsaa yoo jenne ibsuu isaa yookaan sadarkaa gaa'ilaas yeroo inni ibsu ana mutazawwij dhiiraaf ana mutazawwij dhiiraaf ana mutazawwij dubaraaf ammoo ana mutazawwijaa jetti. Lastu kan jettu sana keessaa baafnaa jechaadha. Ana mutazawwijaa dubaraaf dhiiraaf ammoo maal jenna? Ana mutazawwij. Ani fuudheera jechuudha. Ana mutazawwij. Ani fuudheera. Ani heerumeera jechuudhaaf ammoo ana mutazawwijaa jenna. Fada ana mutazawwijaa dubaraaf ana mutazawwij dhiiraaf namoota fuudhaniif yookaan heerumaniif isaan kana fayyadamna jechaadha. Egaa sun kanuma fakkaataa amma qabiyyee tanatti wal agarruutti hangatti jecha qabiyyeen itti aanu yookaan kutaan sadaffaa wal gaggeessuu yookaan jechoota gargar bahiinsaa yeroo namoonni gargar ba'an fayyadaman ilaalla. Nagaatti.